Beeksisa ariifachiisaa jiraattota bulchiinsa magaalaa Hoolataa waldaa gurmii lafa ijaarsa mana jireenyaaf akkasumas dhaabbilee investimentii bulchiinsa magaalichaa keessatti lafa investimentii fudhattanii osoo misoomsiin lafa duwwaa qabattanii taa'aa jirtan hundaaf akkaataa labsii gurmii waldaa lafa ijaarsa mana jireenyaa lakkoobsa 231 muraa 2013 ba'een waldaan tokko lafa fudhatee ji'a tokko keessatti misoomsuu qaba. Kanaafuu namoonni bara 2010 hanga bara 2017tti waldaan gurmooftanii bulchiinsa magaalaa Hoolataa keessaa lafa fudhattan osoo irratti hin ijaarin lafa duwwaa qabattanii taa'aa jirtan beeksisni kun ba'ee ji'a tokko keessatti ijaarsa hin eegaltan yoo ta'e akkaataa qajeelfama bulchiinsa magaalaa Hoolataa tarkaanfii bulchiinsaa fi seera kan fudhatu ta'uusaa cimsinee isin beeksisna. Dabalataan dhaabbileen investimentii bulchiinsa magaalaa Hoolataa keessaa bara 2017 dura lafa investimentii fudhattanii osoo hin misoomsiin lafa duwwaatti dalleessuu qabattanii taa'aa jirtan hundi guyyaa beeksifni kun ba'e irraa eegalee ji'a tokko keessatti kan hin misoomsine yoo ta'e akkaataa seera investimentii biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa baaseen tarkaanfiin seeraa kan fudhatamu ta'uu bulchiinsi magaalaa Hoolataa cimsee isin beeksisna. Bulchiinsa magaalaa Hoolataa gurraandhala 21 bara 2018. Maqaan koo Girmaa Barraan jedhama. Gaheen hojii koo itti gaafatamaa waajjira lafaa bulchiinsa magaalaa Hoolataa. Yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa Hoolataa lafoota tajaajila adda addaaf kennaman mana jireenyaa investimentiidhaaf kennaman to'annoo hordofii gaggeessaa. To'annoo hordofii kana keessatti hojiin argame namni akkaataa waliigaltee liizitii fi waliigaltee investimentiitiin lafa misoomsaan jiru. Mana jireenyaa tokko fudhatamee tajaajila ijaarsaan xumuramuu kan inni qabu yeroo waggaa tokko keessatti akkaataa qajeelfama 4 muraa 2008 labsii liizii 721 muraa 2007 fi dambii 182tiin akkasumas lafti investimentii ijaarsa xiqqaadhaan hanga ijaarsa guddaatitti jiru yeroo ja'a hanga waggaa 5tti ijaarsa xumuramee tajaajila barbaadamuuf ooluu danda'u qaba. Kana yoo hin taane immoo waliigaltee isaa addaan citee lafichi tajaajila birootiif kan darbu ta'a jechuudha. Kanaaf namni tajaajila kana argatee jiru yookiin lafa investimentiidhaan isaa ta'u waliigaltee liizitiin fudhatee akkaataa tajaajila barbaadamuun hojiirra oolchuu danda'u qaba. Galii mootummaan irraa barbaadu yeroodhaan kaffaluu danda'u qaba. Galii mootummaa kaffaluu dhabuun mataasaa waliigaltee addaan kuchisiisuu keessaa bu'uura tokko jechuudha. Kanaaf namni hundumtuu kana beekee tajaajila kana yeroodhaan hojiirra oolchuu danda'u qaba. Adabbii kanaaf akka saaxilamne ergaa kana kan dabarsinu ta'a jechuudha. Lafti mana jireenyaa bara 2017 dura kennaman waldaadhaan kan kennaman kamiyyuu yeroo ji'a tokko keessatti dhufee misoomuu danda'u qaba. Sababa misoomsines dhufee waajjira lafaa beeksisuu danda'u qaba jechuudha. Kana yoo hin taane waliigaltee isaanii addaan citee baankii lafaatti kan deebi'u ta'a. Lafti investimentiitis sababa kamiinuu bara 2007 dura kan kennaman akkaataa 2017 dura kennaman akkaataa waliigaltee investimentii fi waliigaltee liizitiin misoomuu danda'u qaba jechuudha. Yeroo ji'a tokko kenname kana keessatti kana yoo hin taane bulchiinsi magaalaa Hoolataa waliigaltee investimentii fi waliigaltee liizii isaa kan addaan kutu ta'uusaa cimsinee beeksisna jechuudha.